Obboleettii haadha manaa koon ulfeesse. Seenaa ajaa'ibsiisaa kanan obsaan hanga dhumaatti dhaggeeffachuun qajeelummaan yaada keessan itti kennuu hin dagatinaa. Akkam jirtu hordoftoota koo kan isin daawwachaa jirtan YouTube chaanaalii Mulugeetaa Ofishaalii. Gamanumaan nageenyi koo kabajaaf jaalalaa lafa isin jirtanitti isin haa dhaqqabu isiniin jechaa kanneen chaanaalii kanaaf haaraa taatan Subscribe, viidiyoo kanas laayikii gochuun jalqabaa. Yaada fi miirri keessan anaa faamileedha waan ta'eef koomentii jalatti yaada fi miira dhuunfaa keessan naaf barreessaa. Gidduutti anis yeroo yeroon viidiyoo isiniif gadhiisaa waanan hin turreef YouTube'n koo xiqqoo qorree jira. Laayikii gochuun, koomentii barreessuun, akkasuma sheer taasisuun namoota hedduu biraan akkanaaf geessan abdiin qaba. Seenaan ani guyyaa har'aa isin biraan ga'uu filadhee akkuman jalqaba seensa irratti tuqee obboleettii haadha manaa koon ulfeessee jedhee jalqaba. Guutuu isaa akkanaan nuuf qoode. Ammaaf maqaa koo himachuun barbaanne. Kanan jiraadhu biyya Ameerikaa magaalaa Chigaagoodha. Gidduu kana rakkoo tokkotu na mudate. Rakkoo na mudate kanaaf gorsa akkanaaf kennitaniin fedha. Ergan biyya Ameerikaa dhufee waggaa 6 ga'eera. Kanin biyya Ameerikaa kana dhufees haadha manaa koo waliini. Haadha manaa koo wajjin kan wal barree yeroo kolleejjii barannudha. Otoo waliin fuudhin dura hiriyummaan waggaa 4 waliin turre. Amma garuu erga wal fuunee waggaa 8 ta'eera. Wal fuunee waggaa 2 booda caarraa diiviitiin lamaan keenyayyuu biyya Ameerikaa dhufne. Gaa'ela erga godhannee waggaa 8 haa ta'u iyyuu malee amma yoonaa dhalan arganne. Anii fi haadhi manaa koo dhala godhachuu baay'ee hawwina, baay'ee barbaanna. Keessumaa ani mucaa godhadhee ijaan arguuf baay'een fedha. Haa ta'u malee dhala argachuu hin dandeenye. Waaqayyo guyyaa tokko mucaa nuuf kenna jennee amanna. Abdiinis eeggachaa jirra. Mucaa godhachuu dhabuun keenya garuu jaalala anaaf haadha manaa koo gidduu jiru hin hir'isne. Jaalalli nuyi waliif qabnu akkuma bara kolleejjii waliin barannu sanadha. Lamaan keenyayyuu baay'ee wal jaalanna. Walis amanna. Baatii 3 duraan obboleettiin haadha manaa koo biyya irraa dhuftee nu bira jirti. Haadhi manaa koo fi obboleettiin ishee wal irratti dhalatani. Garuu kan hangafuu haadha manaa koodha. Bifti isaanii baay'ee wal fakkaata. Egaan haaluma jiruuf jireenyaa biyya Ameerikaa kana waan ta'eef tokko halkan yoo hojjete tokko immoo guyyaa hojjeta. Ani guyyaan hojjedha. Haadhi manaa koo immoo halkan hojjetti. Obboleettiin haadha manaa koo immoo ammatti hojiin jalqabne waan ta'eef manuma teessi. Dhiyeenya kana lafa hojii koo taa'ee waggaa 8 guutuu dhala hin argatin turuun keenya kun maal inni yaa Waaqayyo jedhee mataa ofirraa ciraa gumgumaan oole. Guyyaa kana aariin mataa na yaabe. Kanaan duram badaa amala dhugaatii alkoolii hin qabun ture. Guyyaa kana garuu baay'ee waan hin aareef tarii aarii koo narraa hir'isinaa laata jedheen hojii ba'ee mana dhugaatiitti gore. Baay'isee dhugeen gara manaattis fudhadheen gale. Namni dur amala dhugaatii hin qabne gaafa baay'ee dhuguu waan baay'ee balleessa. Kanan fudhadhee gale kanas manatti itti dabaleen dhuge. Obboleettiin haadha manaa kootuni waan ta'ee yoo natti himtuu miira machiisanaan ishees dirqisiisee akka na obaasedha. Sanaan isheenis ni machoofte fakkaataa halkan gaaf sanaa obboleettii haadha manaa koo kana waliinan ciise. Aarii tokkon ofirraa balleessa jedheen aarii biraa ofitti dabale. Ganama gaafan ka'uu baay'een gadde. Obboleettii haadha manaa koo kanas dhiifaman gaafadhe. Garuu wanta raawwanne kana haadha manaa koo ni dhoksine. Haa ta'u malee baatii tokko booda lafa hojii otoo hin jiru haadhi manaa koo mana waan jirtuuf akka isheen hin dhageenyetti dhokattee obboleettiin haadha manaa koo kun naaf bilbiltee akkas naan jette. Baay'ee na dhukkubaa jira. Marsaan laguu koos afeera. Maal naaf wayya? Ani baay'een shakkaa jira naan jette. Anis yeroon hojiitii baheen akkuma haati manaa koo hojii deemteen galgala isaa obboleettii ishee kana waliin gara mana yaalaa deemne. Achittis ni ilaalamte.
isheen ulfa baatii tokko akka garaadhaa qabdu nutti himani. Anis naasuudhaafuu waanan jedhun dhabe. Anis isheenis rifannee osoo asii achi kana sana hin jedhin gara manaa galle. Akkamittiin akka mana geenyes hin beeku. Lapheen koo dik jedhee akka malee dhaachaa jira. Kan ta'e kanaan nan holladheen hin ibsu. Nan hurgufame. Obboleettiin haadha manaa koo rifaatuun gogde, homtuu jalaa bade. Akkuma mana geenyen garuu fuula ishee irra imimmaan gadi roobsuu eegalte. Anis yeroo kanam harka koo lamaan fuula koo irra godhee jilba koo irratti gadi gombifameen boo'uu eegale. Halkan guutuu boo'aa bulle jechuun ni danda'ama. Boonyi erga fixannee booda maal goonu jennee wal gaafanne. Ani mucaa argachuu kootti natti tola. Garuu haadha manaa koo waggaa 12 wal jaalannee wajjin jiraanne waliin wal dhabuuf deemna. Haati manaa koo fi obboleettiin ishees wal loluuf deemu. Ulfa kanam nan baasamoo maal goona jettee natti dubbatte. Anis ati maal yaadde jedheen deebisee ishee gaafadhe. Isheenis waan jettu wallaalte. Mee osoo isin ta'ee maal gootu? Gorsa akkamii nuuf kennitu? Akkam goonu? Maaloo yaada keessan koomentii jalatti nuuf barreessaa jedhee xumura. Egaan kabajamtoota hordoftoota koo, seenaan ani guyyaa har'aa isiniif qabadhee dhufe kanuma irratti xumuree jira. Yaada keessan koomentii jalatti barreessaa. Kanneen chaanaalii kanaaf haaraa taatan garuu sabskiraayib gochuun dagatinaa. Viidiyoon ani yeroo yeroon gadi dhiisu akka isin bira ga'uuf immoo mallattoo bilbilaa kana oon godhadhaan dhaamsa koodha. Guyyaa biraa viidiyoo kan biraa qabadhee hangan isiniif deebi'utti lafa jirtanitti nagaa naaf ta'a. Nagaatti.